Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun ETV Afaan Oromooti. ETV Afaan Oromootirraa qophii gaaddisa waloo keenyaarraa qabanneeti dhiyaatanneeti jira. Qophiin gaaddisa waloo keenyaarraa hariiroo Itiyoophiyaan dhaabbilee idil addunyaa waliin qabdu keessattuu gamtaa Afrikaa hundeessuurraa jalqabee dippiloomaasiin biyyattii maal fakkaata kan jedhu irratti mari'annaati. Kanaafis immoo hayyoota yuunivarsiitiidhaa iddoo garagaraatti istuudiyoo keenya Jimmaa akkasumas immoo istuudiyoo Harariitii affeerranneeti jirra. Istuudiyoo keenya Jimmaati barsiisaa Iluu Galaanaa barsiisaa seenaati akkasumas immoo Dr. Rattaa Dhugumaa Yuunivarsiitii Haramaayaatti barsiisaa seenaati isaanis akkasumas immoo Daayireektara olaanaa giddugala qorannoo Gadaati. Keessummoota keenya guddaa galatoomaa ulfaadhaa baga nagaan dhuftan. Ayyee baga nagaan nu eegdan. Ayyee egaa mee akkuma beekamu Itiyoophiyaan biyya seenaa guddaa qabdudha. Dhaabbilee idil addunyaa hundeessuu keessatti shoorri isheedhaa olaanaadha jechuun danda'ama. Kanaan wal qabatee egaa dhaabbata tokkummaa Afrikaa yeroo hundeessuudhaa jalqabee dhaabbata gamtaa Afrikaa amma jedhamee waamamurraa jalqabee seenaan isheen qabdu guddaadha. Kanaan mee shoorri Itiyoophiyaan dhaabbata kana keessatti baatte maalidha? Gama dippiloomaasiitiin dhaabbanni kun akka hundaa'uuf gaheen isheen baatte maal jechuun danda'ama? Dr. Rattaa isinirraa jalqabna. Ayyee galatooma. Egaa akkuma beekamu Itiyoophiyaan seenaa darbe keessatti gaheen isheen gumaachite sadarkaa addunyaattis sadarkaa Afrikaattis guddaadha. Dhaabbilee gurguddoo hundeessuu keessatti League of Nations yookaan immoo gamtooma biyyoolessa addunyaa keessattis miseensa turtee bara 1923 akkasumas immoo kolonializimii yookaan immoo koloneeffattoota kanas ofirraa faccisuudhaaf gahee guddaa gootee biyyoota Afrikaa hedduu fi biyyoota immoo gurraachotan biyya Ameerikaa jiraatanii fi mirga isaaniitiif akka falmatan kaka'umsa guddaa kan gumaachiteedha. Aduwaarraa kaasee yeroo adda addaatti diinonni dhufanii gaafa Afrikaa seenan kanarratti ofirraa qoluudhaan adeemsa keessa bara 1960 qabee biyyoota Afrikaa walitti fiduudhaan Organization of African Unity kan jedhamu dhaabbata tokkummaa Afrikaa kan jedhu bara 1963 hundeessuudhaan biyyoota 32 kan bilisa bahan walitti fiduudhaan dhimma Afrikaa irratti biyyuma Afrikaatiin namuma Afrikaatiin dhimma isaa furachuu kan jedhu biyyoota walitti qabuudhaan tokkummaa Afrikaa dhimma Afrikaa irratti haasawuu waliin mari'achuu akkasumas immoo biyyoonni bilisummaa isaanii hin arganne kan hafan akka bilisummaa isaanii goonfatan gama dippiloomaasiitiinis haa ta'u gama meeshaa gargaarsaatiinis haa ta'u leenjii adda addaa kennuudhaanis haa ta'u biyyoonni Afrikaa garaagaraa akka bilisummaa isaanii argatan shoora guddaa taphattee jechuudha. Akka fakkeenyatti kan akka biyya Zimbabwe, Angola, Zambiyaas akkasumas immoo biyyoota akka Tanzaaniyaa kanallee gargaarsa adda addaa godhuudhaan isaan karaa bilisummaatti akka deeman gumaa guddaa gumaachitee kun gaa dippiloomaasii Itiyoophiyaan taphatte wajjin wal qabsiisuun ni danda'ama. Biyyoota Afrikaa walitti fiduudhaan Afrikaan tokkummaa ishee akka cimsattu birmadummaan ishee walqixxummaan ishee sadarkaa addunyaa irratti akka argamu haqni Afrikaatis haqaaf akka falmatamu gahee guddaa gootee egaa haaluma kanaan shoora guddaa taphattee sadarkaa addunyaatti immoo beekumtii guddaa akka ishiin sadarkaa addunyaatti argattu ishii taasisee jechuudha. Tole barsiisaa Ilumee isuma kana irratti akkana dabaltan kanan barbaadu biyyoota hundeessitoota gamtaa Afrikaa 32 jedhaman keessa Itoophiyaa maaltu adda ishee taasisaa jechuun danda'ama? Waan ishee adda godhu keessaa tokko biyyoota Afrikaa jedhan keessa biyyi adoota ofirraa deebisuudhaan injifachuudhaan birmadummaa ishee argattee biyya turte keessaa ishee tokko ta'udha. Kun immoo gurraachota addunyaa keessatti argamaniif ta'e biyyoota biraatiif illee fakkeenya ta'uudhaaf
sochii Pan Afrikaa jedhullee akka isaan socho'an. Gurraachonni akka addunyaatti jiranu walgahii konferensii yeroo shawwii gaggeessaniiru. Waraana addunyaa tokkoffaan booda bara 1945tti the fifth Pan African Conference waan jedhu Londonitti gaggeessuudhaani Independence for Africans kan jedhu African countries kan jedhu wanti isaan kan jira. Kuni maa irraa ka'eeti Adwaa irratti ishiin injifachuun akka inni fakkeenya taatuu fi addunyaa irratti illee biyyoonni addunyaa akka ishii biyyoonni Afrikaa cunqurfamtoonni Afrikaa akka isaan bilisummaa isaaniif qabsaan isaan taasiseera. Akkuma jedhame bara 1923 League of Nations miseensa League of Nations taate waraana addunyaa lammaffaan booda bara 1945 miseensa United Nations Organization ta'uudhaan hirmaannaa akka addunyaatti illee taasiseera. Keessattuu waa'ee nageenya addunyaa kabachiisu keessatti Kooriyaatti Kongo keessatti hirmaachuu dandeesseerti. Haa ta'u bara 1960 biyyoonni 17 bilisummaa isaanii injifatanii isa duras illee biyyoonni bilisummaa isaanii argatan yoo jiraatan illee bari sun bara Afrikaa jedhama. Isarraa ka'uudhaan egaa biyyoonni Afrikaa bilisummaa argatan gara lamatti qoodamanii warra Kaasaabalaankaa fi Monorowiyaa warra jedhaman kun warri Kaasaabalaankaa kun warra Kwame Nkrumah kana fa'aatiin biyyoota garee tokko hundeeffachuudhaan egaa Africa United States of Africa hundeessina warra jedhanidha. Warri Monorowiyaa immoo warra Laabeeriyaa kana ofii wal qabachuudhaan immoo lakki cooperation wayii uumnee adeemsa keessa walitti dhufna waan jedhu jira. Booda gaa Itoophiyaan iddoo kanatti gahee guddaa taphate. Keessattuu bara sana keessa mootiin Haile Sillaasee egaa Itoophiyaan akkuma beekamu fakkeenya tokko bilisummaa Afrikaatiif illee biyya jalqabaa waan taateef akkasumas fakkeenya waan akka fakkeenyaatti waan fudhatanuuf even isa duratti bakka sochii adda addaa keessa Itoophiyaanis waan jedhu fakkeenyaaf kibba Afrikaa keessatti uummanni bilisummaa isaanii declare gochuudhaaf illee yookiin immoo argachuudhaaf illee maqaa Itoophiyaanizimii kanaan illee akka isaan socho'aa jira. Kanaaf Haile Sillaaseen kanatti fayyadamuudhaan egaa bara 1963 caamsaa 25tti fakkaata bara 1963 Finfinneetti egaa yookiin immoo magaalaa guddaa Itoophiyaatti Organization of African Unity waan jedhamu kun hundaa'uu danda'eera. Of course biyyoonni 32 kun wal ga'uudhaan egaa organization kan hundeeffatan. Kan adda Itoophiyaa godhu tokko biyya bilisummaa ishee eeggattee turte ta'uusaa. Lammaffaa immoo garee iddoo lamatti qoodame kan iddoo tokkotti fiduudhaan lakki organization hundeeffannee biyyoota koloneeffattoota jala turan akka isaan bilisummaa argatan ni taasisna. Tokkummaa keenya ni eegganna. Nageenyaaf tasgabbii Afrikaa keessatti ni finna waan jedhu adeemsa keessa gara tokkotti dhufuu dandeenya yaada jedhuun Organization of African Unity kun akka hundaa'uuf Itoophiyaan shoora olaanaa kan taphate ta'us jechuudha. Ayyee mee Dr. Rattaa egaa kaayyoo fi mul'ata dhaabbanni gamtaa Afrikaa yookaan immoo gamtaan Afrikaa amma itti hundaa'e milkeessuu keessatti shoorri Itoophiyaan baatte maalidha yeroo sanatti keessattuu egaa Itoophiyaan yeroo sana dhaabbata mootummoota gamtoomanii hundeessitu ta'uudhaan wal qabatee sagaleen Afrikaa ta'uu keessatti shoorri ishee olaanaa ta'uu isaatiin wal qabatee kaayyoo fi mul'ata gamtichi qabatee milkeessuu keessatti gama dippiloomaasiitiin shoorri isheen baatte hoo maali? Egaa Itoophiyaan gahee guddaa qabdi, fudhatama qabdi. Kana keessatti jaarraa 19ffaa dhumarratti koloneeffamuu kana ofirraa faccistee birmadummaa ishiitiin jiraachuu of kabachiisuu ishii kuni egaa kaka'umsa guddaa ta'e biyyoota Afrikaa fi warra cunqurfamanii warra gurraachaa Ameerikaa keessaa Kariibiyaanii keessaa akkasumas Awurooppaa keessattis garbummaadhaan turan abdii guddaa itti hore biyyoota Afrikaa kana yeroo adda addaa walitti fiduudhaan dhimmoota Afrikaadhumaan furamaa kan jedhu durii dhimmi Afrikaan alatti gaggeeffamaa ture. So Itoophiyaan tun biyyoota Afrikaa kana walitti fiduudhaan walgahii yeroo adda addaa gaggeessuudhaan biyyoota haaraas immoo kan bilisummaa isaanii bahanis ofitti qabuudhaan
kan bilisummaa hin argannes immoo gargaarsa leenjii gargaarsa waraanatis godhuudhaan gahee guddaa taphatte. Kana keessatti gaheen Itoophiyaa shoora guddaa waan ta'eef dhagaamtiin ishiin qabdu biyya addunyaa irrattis guddaa waan ta'eef dhaabbileewwan garaagaraa buufata isaanii magaalaa Finfinnee keessatti imbaasonni adda addaa banachuudhaan egaa kun gahee Itoophiyaan qabduun kan dhufee jechuudha. So yeroo adda addaatti biyyoota adda addaa wal dhabanis Afrikaa keessatti walitti araarsuu yaaluudhaaf fakkeenya bara 1972 Sudaanii kaabaa fi kibbaa wal lolanii turanii dhimmi sunii Sudaan kaabaa kibbarratti dhiibbaa adda addaa gaggeessuu waan tureef riphee loltoonni dhalatanii turanii ribeelotota kaabaa kibbaa sanaa fi mootummaa Sudaan wajjiniin waliin araarsanii walitti fiduu gargaarsa adda addaa godhuu nageenyaaf tokkummaa Afrikaa guddina Afrikaa sadarkaa adda addaatti sochii adda addaa godhuudhaan akkasittiin dippiloomaasiin ishiin uumtee salphaa miti. Koongoottis nageenya buusuudhaaf waraana ishii ergitee akka tasgabbiin dhufu taasisuu keessattis adeemsaan Organization of African Unity kana keessatti gahee guddaa dippiloomaasii ishiin taphatte biyyoota Afrikaa koloneeffamoo jira turan karaa bilisummaatti birbanummaatti walqixxummaatti akka bahan sochii adda addaa godhuudhaan gargaarsa leenjii adda addaa kennuudhaan Itoophiyaattis fiduudhaaf kan akka fakkeenyaaf Maandeellaa fudhachuu hin dandeenya. Kwame Nkrumah fi Julius Nyerereenis akkasumatti akkaataa biyya isaanii itti dhaabbatan dhufanii biyya Itoophiyaa kana wajjiniin marii gochuudhaan biyya isaaniitti deebi'anii mootummaa isaanii akkaataa itti gaggeeffatan muuxannoo adda addaa fudhachuu danda'aniiru. Egaa Organization of African Unity kun yookaan immoo dhaabbata tokkummaa Afrikaa kun kaayyoonsaa Afrikaa bilisa taate godhuudha. Walqixxummaa haqa ishii akka eegamu gochuudha. Kanarraa karamitti ce'ee African Union yookaan immoo gamtaa Afrikaa kan jennu kun bara 2002 dhaabbatee jechuudha. Kuni kaayyoonsaa walitti hidhamiinsa biyyoota Afrikaa gama daldalaatiin gama ikonomiitiin gama hawaasummaatiin karasitti akka ce'uuf kaayyoonsaa bara 2002tti akka lakkoofsa Awurooppaatti dhaabanii jechuudha. Kuni dippiloomaasii Itoophiyaan gooteen kan dhufee jechuudha. Because sadarkaa Afrikaa bilisummaa isaanii gonfachiisuurraa karaa dinagdeedhaan walitti hidhamuu daldalaan hawaasummaadhaan wal keessa yaa'uu nageenya birmadummaan Afrikaa fedhiin Afrikaa akka sadarkaa addunyaa irratti kabajamu godhuu keessatti biyyoota Afrikaa walitti qabuudhaan gahee guddaa taphatte. Amma akka fakkeenyatti European Union wajjiniin hariiroo uumuudhaan akkaataa biyyoonni Afrikaattis ittiin gargaaraman rakkinoonni tokko tokko akka itti gargaaruu danda'an gahee guddaa taphatte. Akkasumas immoo akka fakkeenyatti ollaarraa fudhanne baqattoota biyyoota adda addaa Somaaliyaarraayis, Eertiraarraayis, Sudaanirraayis walitti qabuudhaan karaa baqattoota miliyoona tokko walitti qabuudhaan gaheen ishii akka baqattoonni kun sadarkaa addunyaatti gargaaraman gahee guddaa taphattee jechuudha. Kanaaf gama dippiloomaasiitiinis gama Pan Africanism mirgi Afrikaa eenyummaan Afrikaa akka kabajamu Afrikaa walitti fiduudhaan tokkoomsuu keessatti shoora olaanaa taphattee jechuun hin danda'ama. Bareeda Dooktar. Mee barsiisaa Haayiluu egaa gama fayyadamtummaatti gaafa dhufnu faayidaa biyyaalessaa mirkaneessuu keessatti hoo maal fakkaata? Biyyattiin gamticha hundeessuu qofa waajjirri muummee gamtichaa as ta'uu qofa osoo hin taane gama irraa fayyadamuutiin
seenaan jiru maal fakkaata hanga ammaatti maaltu hojjetame irraa fayyadamuudhaan wal qabatee gara fuulduraatti immoo maaltu cimuu qaba isa kanarratti qabxii muraasa nu kaasa. Itoophiyaan gamtaa Afrikaa hundeessuu qofa otoo hin taane Xaaliyaaniin biyyattii keessaa ari'amteen booda biyyoonni adda addaa imbaasii Itoophiyaa keessatti hundeessaniiru. Imbaasiiwwan adda addaa Itoophiyaa keessatti hundeessuu jechuun biyyoota Afrikaa kana dursa achitti hundaa'uun Itoophiyaan addunyaa irrattis ta'e Afrikaa keessattis akka isheen fayyadamtu taasiseera. OAU amma immoo AU as jiraachuun isaas magaalattiin teessoo mootummoota Afrikaa akka isheen taatu Itoophiyaan poolisii adda addaa imaammatoota adda addaa tarsiimoolee adda addaallee akka Afrikaatti bahu keessatti roolii guddaa yookiin immoo olaantummaa guddaadhaan akka isheen gaggeessituuf carraa uumeera. Kan biraa biyyoonni dhiyaas ta'e gara biraa jiran kun aktaroonni addunyaa kana keessatti waliin dorgomaa jiran illee waa'ee fedhii Afrikaa waa'ee Itoophiyaa waa'ee kana diil gochuudhaaf illee Itoophiyaa wajjin hariiroo uumuun isaaniif barbaachisaa akka ta'ee fi Itoophiyaan illee kanarraa fayyadamtu akka isheen taasistu carraa kan uumu ta'uu isaati. Kanaaf giddugaleessa ta'uun teessoo yookiin immoo muummee OAU yookiin AU ammaa kana ta'uun Itoophiyaadhaaf faayidaa guddaa kan qabudha. Maaliifin nageenya addunyaa kana mirkaneessuu keessatti gaheen Itoophiyaan taphattu durattumaa qabee guddaa akka ta'e seenaan nutti hima. Akkuma sila jenne Kooriyaa keessatti, Koongoo keessatti, Laayibeeriyaa keessatti, bakka adda addaa Sudaan keessatti, bakka adda addaatti Itoophiyaan loltoota erguudhaan qixa AU hundeessuu kanaan wal qabatee shooraa bahuun sun Itoophiyaan naannoo kanatti gama dippiloomaasiitiin fayyadamtu akka taatuuf illee carraa guddaa kan uumeef ta'u. Dooktor isa kanarratti gara fuula duraatti fayyadamtummaa kana caalmatti cimsuu keessatti shoorri Itoophiyaan gochuu qabdu maalidha? Gamtaa Afrikaa keessatti fayyadamtummaa isheedhaan mirkaneessuu akkasumas immoo sagalee Afrikaa ta'uudhaaf hojiin gara fuula duraatti cimee hojjetamuu qabu maali? Egaa sadarkaa stage global stage yookaan immoo addunyaa irratti Itoophiyaan baay'ee beekamtuudha. Dhiibbaan ishiin uumtirraa kan ka'e biyya dhageettii qabduudha Afrikaa keessa. Egaa gara adda addaatiin biyyoota Afrikaa wajjiniinis biyyoota alaa wajjiniinis actively si'aayina guddaadhaan sadarkaa adda addaatti dhaabbilee adda addaa uumuu rakkinoota Afrikaa furuu dhaabbilee AU jalattis jiran waa'ee akkaataa Afrikaan itti guddachuu qabdu faayinaansii mataashii maallaqa mataashii akkamittiin akka maddisiisuu qabdu Pan African Parliament kan jedhu dhaabuudhaan sochii hedduu gahee guddaa qabdi. Kanaaf ammas kara fuulduraattis fedhii faayidaa Afrikaa eegsisuu keessatti gahee guddaa buusaa turte ammas immoo gahee kana itti fufuudhaan egaa gahee nageenya keessatti biyyoota adda addaa akkuma dhahamee Rwanda, Burundi, Laayibeeriyaa, Darfur, Abbee akkasumas immoo IGAD keessatti sochii adda addaa taasisuudhaan nageenyaaf tasgabbii Afrikaa fiduudhaaf hedduu socho'aa turte. Ammas dinagdee keessatti immoo biyyoota Afrikaa walitti akka hidhamu gama dinagdeetiin gama infrastructurii ijaaruudhaan gama elektirikiidhaan haala saniin sochii guddaa godhaa jirti. Dippiloomaasii biyyoota ollaa keessattuu qabeenya daangaa ce'an wajjin wal qabatee kan akka Naayil kanarratti nageenyaan hunda keenya fayyadamaa kara godhuutti initiatiivii adda addaa fudhachuudhaan yeroo adda addaatti
nageenyan akka wantoonni furamanii Afrikaan faayidaa walootiif akka dhaabbatan yaalii guddaa taasiseerti. Kana keessatti the Nile Basin Initiatives kan jedhamu biyyoota lagni Abbaay lagni Nile keessa qaxxaamuru walitti fiduudhaan waliigaltee faayidaa irratti hundaa'e gareen kamiyyuu osoo miidhamin kan jedhu irratti haasaa adda addaa taasisuudhaan biyyoonni walqixxummaadhaan akka itti fayyadaman itti deemaa turte ammas itti deemaa jirti. Kanaaf biyyoonni Afrikaa kun keessoo isaanii wal dadhabsiisuu deemurra cooperationiidhaan wal gargaarsan faayidaa walootiin akka deeman gochuu keessatti gahee guddaa taphachaa jirti. Kanaaf kun egaa haalli kun akkuma itti fufuu gochuudhaaf dhimmoonni nageenyaan akka furaman gahee guddaa qabdi jechuudha. Kanaaf akka gahee guddaa gamtaa Afrikaa keessatti taphatteen diinagdeedhaanis siyaasaanis hawaasummaadhaanis sochii guddaa godhaa jirti. Egaa kanuma haaluma kanaan itti fufuutu irra jiraataa jechuudha. Mee barsiisaa Iloo egaa gama dippiloomaasiitiin qormaataaleen garaagaraa ni mudatu akkuma beekamu gamtaa Afrikaas ta'ee Itoophiyaadha. Qormaataalee gamtaa Afrikaas ta'ee Itoophiyaa addatti mudatan kanneen gama dippiloomaasiitiin akkamitti itti deemamuu qaba? Qormaataaleen mul'atan immoo maali isaan? Amma yeroon kun yeroo waan hundumtuu akka addunyaatti wal xaxaa ta'edha. Yeroo aktoroonni adda addaatti baay'atanidha. Jechuun amma multipolarity yerootti exist ta'edha yeroon kun. Biyyoonni adda addaa kun emerging influential warri ta'an isteetonni adda addaa jiru. Warri dhiyaa kun immoo jiru. Isaan kun hundum isaanii interestii mataa isaanii faayidaa mataa isaanii naannoo kanatti keessattuu naannoo gaanfa Afrikaa kanatti mirkaneeffachuudhaaf socho'u. Itoophiyaan immoo akkuma seenaa keessatti hojii guddaa hojjettaa dhufte keessattuu hariiroo biyya alaa wajjin qabdu keessattuu warra major powers warra ta'an kana wajjin qabdu balance akka ta'een yookiin immoo gar tokkotti itoo hin taane hundumaa haala wal fakkaatuun hariiroo uumuun Itoophiyaadhaaf baay'ee murteessaadha. Of course ammas haala biyyattiin itti deemaa jirtu neutrality waan ta'e waan hordofte fakkaata jechuun biyyoota hundumaa wajjin haala wal fakkaatuun hariiroo godhaa kan jirtu ta'uu natti mul'ata. Kan akkasumatti fufuun baay'eessa because yeroo kana keessa biyyoonni giddu galeessa bahaa kun biyyoonni gara bahaa kun kan akka China, Russia gara dhiyaa Ameerikaa fi warri Awurooppaa kun fedhii naannoo kanaa qabu. Kanaaf immoo Itoophiyaan isaan kana haala wal qixa ta'een yookiin immoo haala wal itoo gara tokkotti eenyuun jedhin deemuun faayidaa biyya keenyaa birmadummaa biyyattii fi faayidaa biyyattii akkaataa hin miidheen deemuun barbaachisaadha. Kan biraa qormaanni naannoo kanatti jiru naannoon gaanfa Afrikaa kun naannoo biyyoonni adda addaa fedhii adda addaa qabanidha. Naannoo kanatti immoo fedhii isaanii mirkaneeffachuudhaaf akkaataa fedhii isaanii mirkaneeffatanuuf jecha naannoo kanatti tasgabbiin akka hin uumamne gochuu godhu. Isa kana immoo Itoophiyaan biyyoota ollaa wajjinis ta'e biyyoota ollaa jira wajjin karaa nagaatiin garaagarummaa jiru hiikkachuudhaan itoo walitti bu'iinsa keessa hin galiin rakkoo jiru hiikuun mari'achuudhaan hiikuun baay'eessaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka hidha guddicha Abbaay wajjin wal qabatee Misirii fi Sudaan wajjin wanti jiru karaa dippiloomaasii akkaataa itti deemamee fi adeemsi ijaarsichaa illee akkaataa itti deemuun sun bilchaatina biyyattii fi cichuma biyyi kun waan qabadhe galmaan geeffadha riisoorsiin qabu ittiin fayyadama jettee deemtu ta'uu isaati. Kan biraa hariiroon walitti bu'iinsa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu turellee rakkoo jiru hiikuu keessatti Itoophiyaan guddaa taphatte akka addunyaatti illee rikogniishinii akka argattuuf gahee mataa isaa qaba. Kan biraa
naannoo gaanfa Afrikaa kana keessa fi baha Afrikaa kanatti Sudaanii fi Sudaan kibba gidduutti rakkoo jiru Itoophiyaan akkaataa isheen keessatti hirmaattee hiikte sun naannoo kana keessatti gaheen isheen taphatu guddaa ta'uu isaa agarsiisa. Even walitti bu'iinsa yookiin immoo Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu keessatti dhiyoo kana turellee akkaataa itti hiikame sun bilchinaa fi itoo rakkoon naannoo kanatti waraana keessa hin galiin rakkoo fi naannoo teessoo irra taa'anii waliin mari'atanii rakkoo sana hiikuun mataasaa Itoophiyaadhaaf faayidaa guddaa akka qabuu fi naannoo gaanfa Afrikaaf illee hojii guddaa akka hojjetaa jirtu agarsiisa. Kana akkaataa kanaan yoo biyyattiin deemte faayidaa Itoophiyaa bira darbee biyyatti faayidaalee akka Afrikaatti gumaacha akka gootu agarsiisa. Kanaaf haala kanaan egaa biyyoota hollaa wajjin walitti dhufeenya diinagdeetiin uumuu walqunnamtii daandiilee adda addaa fi waan akkasii elektirikii waan akkasiin kun jiru. Kun egaa walitti hariiroo diinagdee fi hawaasummaa biyyoota naannoo kun fi Itoophiyaan qaban akka cimuuf taasisaa. Kun immoo tasgabbii fi waliin guddina naannoleetiif illee gahee guddaa mataasaa qaba. Kanaaf haala kanatti deemuun baay'eessa. Mee Dr. Rataa egaa akkuma beekamu gamtaan Afrikaa ajandaalee garaagaraa yeroo garaagaraatti bocaa fakkeenyaaf ajandaan 2023 ni ka'a. Hojiirra oolman ajandaa kana yeroo baay'ee akka hanqinaatti ka'a qaamolee garaagaraatiin koomiitiitti ka'a. Ajandaalee gamtaan Afrikaa bocu kana raawwachuu keessatti miseensonni biyya gamtichaa maal gochuu qabu? Addatti immoo Itoophiyaan ajandaaleen kunniin akka mirkanaa'anii Afrikaa of dandeeche gama diinagdeetiin gama siyaasatiin dhiibbaa biyyoota Awurooppaa jalaa biyyoota lixaa jalaa akka isheen baatu gochuu keessatti shoorri isaa olaanaadha waan ta'eef maaltu hojjetamuu qaba ajandaalee kanniin qixaan hojiirra oolchuudhaan wal qabate? Egaa haalli siyaasaa addunyaattis akka Afrikaattis yoo ilaallu rakkisaa fi walxaxaa ta'aa dhufaa jira. Gara yeroodhaa gara yerootti bakka kaayyoo kaayeffatanii lafa ka'an sana galmaan ga'uu dhabuu irratti qormaata hedduutu jira. San keessatti miiruma paana afrikaanizimiitiin Afrikaa faayidaa ishee eegsisuu, tokkummaa ishee cimsuu, walitti hidhamiinsa diinagdee hawaasummaa fiduu keessatti haala barbaadamuun gahame jedhamuu hin danda'amu. Qormaata adda addaatti kan ka'e Afrikaa keessatti egaa kana galmaan ga'uudhaaf obbolummaadhaan miira paan afrikaanizimiitiin tokkummaa wal gargaaruu aadaa Afrikaatiin communalism kan jedhuudha miira sanaan deemanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha ta'a. Biyyoonni yoo wal dorgommii adda addaa keessa seenan galma qabatan sana ga'uu hin danda'u waan ta'eef cooperation wal gargaarsumatu barbaachisaadha. Common yookaan immoo fedhii waloo sana galmaan ga'uudhaaf. Ammas gaheen Itoophiyaa guddaadha, dhageettii guddaa qabdi. Akkuma poolisii istiraatejii OAU akkasumas AU kana gahee guddaa keessatti taphachaa jirtu. Fuulleen Afrikaa chaalenjiin Afrikaa kun akkamitti akka furamuu qabu kanarratti biyyoonni wal dadhabsiisuu wal kuffisuu irraa kara waliin hojjechuu, wal gargaarsa odeeffannoo walii kennuu, gama infrastructureetiin waliin hojjechuu, waan biyyi tokko qabu immoo kan biraa wajjiniin waliin bifa frameworkii ittiin waliin hirmaatanii fayyadamaa ta'an kanarratti ciminaan itti fufanii hojjechuun barbaachisaadha ta'a.
Egaa AU'n yeroo ammaa kanatti kaayyoo gurguddaa galmaan gahuudhaaf kan qabate qaba. Hanga economic integration egaa dhimmi kuni akkuma osoo Organization of African Unity osoo hin ijaaramin dura garee lamatu ture. Gareen kun federeeshinii uumnaa political integrationiif inna kan jedhan turanii gareen immoo economic integrationiif dursaa economic integrationiin booda political integrationitti deemnaa kan jedhu jira. Egaa amma AU'n kun kaayyoonsaa guddaan qabatee kan deemu economic integration diinagdeedhaan walitti hidhamuu walirraa fayyadamuu daldalaan hawaasummaan walitti hidhamuu hanga viizaa malee bilisaan wal keessa deemuu hanga kanaatitti qabachaa jira waan ta'eef egaa Itoophiyaan akkuma gahee kana dura taphachaa turteen biyya Afrikaa kanaan fedhii walootiin kara fuulduraatti akka tarkaanfatu godhuu keessatti gahee guddaa taphachuu qabdi. Kara fuulduraattis ni taphatti. Kanaaf biyyoonni Afrikaa miira Afrikaatiin fedhii faayidaa waloo irratti hundaa'anii wal gargaarsaan wal duuba hiriiruudhaan miira pan afrikaanizimiitiin deemanii yoo hojjetan kaayyoon isaanii galmaan gahuu ni danda'a ta'a. Chaalenjii adda addaa keessodhaanis biyyoota alaatirraayis kan isaan mudaturraa egaa bifa rakkina kana itti ilaalanii fi asas godhanii kallattii fuulduraa haala ittiin kaayyatanii rakkinoota kana ittiin furan kanarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha ta'a kaayyoo AU kana galmaan gahuudhaaf jechuudha. Tolemee akka guduunfatti nuuf haa ta'u egaa akkuma beekamu dhaabbilee dippiloomaasii irratti hojjetanii fi akkasumas mootummootaan dabalata egaa dippiloomaasiin lammiileedha. Public dippiloomaasiin ni jennu kuni bu'aa guddaa fidaa jiraachuun isaa egaa argaati jira sadarkaa addunyaatti. Egaa lammiileen Afrikaa akkasumas immoo lammiileen Itoophiyaadha gama dippiloomaasii lammiilee kanarratti xiyyeeffachuudhaan maqaa gaarii gamtaa Afrikaatis ta'e Afrikaa akkasumas immoo kan maqaa gaarii Itoophiyaa cimsuu keessatti shoorri isaan baachuu qaban maalidha akka hayyuu tokkotti isa kana nuu kaasa. Egaa akkuma beekamu biyyoonni lammiileen biyyoota Afrikaa biyya adda addaa keessa jiraachaa jiru. Egaa sadarkaa adda addaatti gumaacha adda addaa godhuu danda'u. Gama reesoorsii mobilaayiz gochuu gargaarsa adda addaa Afrikaa biyya Afrikaadhaaf gochuudhaaf qorannoo gaggeessuudhaan dhimma rakkina Afrikaa furuurratti waliin haasa'uudhaaf promooshinii adda addaa godhuudhaan poolisii biyya Afrikaa keessatti gaggeeffamuu deeggaruudhaan akkasumas instituushinii akka addunyaatti jiran wajjiniinis isaanii wajjiniinis hojjechuudhaan bifa Afrikaan itti gargaaramtu sochii adda addaa godhuudhaan akka biyyi Afrikaa cimtu godhuu irratti gahee guddaa godhuu ni danda'u. Akkasumas immoo lammiiwwan Itoophiyaa bakka adda addaa jiran Itoophiyaa qofarra darbee sadarkaa Afrikaatti illee bifuma kana dura ibseen akkuma lammiileen Afrikaa sochii adda addaa sanaan godhanitti bifuma sanaan socho'anii keessattuu gahee Itoophiyaan taphattee wajjiniin wal qabsiisee yoo fudhannu san keessatti public diplomacy keessatti shoora guddaa taphachuu danda'u lammiileen Itoophiyaa jechuudha. Because akkuma seenaan keenya nu ibsutti diplomaasii publikiitiin fayyadamuudhaan dhimma Afrikaa promote godhuu akkasumas immoo particularly dhimma Itoophiyaa wajjiniinis wal qabate waa'ee Itoophiyaa potentiaalii Itoophiyaa keessa jiru promote gochuudhaan biyyoonni adda addaa dhufanii investimentii akka gaggeessan caarraaleen garaagaraa akka jiran
kana irratti yoo hojjetan I hope kan caalu hubannoon waa'ee Afrikaa akka walumaa galaatti Itoophiyaa akka biyyaatti promote gochuun potential biyyoonni Afrikaa jiru specifically Itoophiyaas jiru promote gochuudhaan egaa dinagdee irratti hawaasummaa irratti akkasumas siyaasa irratti dhiibbaa adda addaa godhuudhaan biyyi Afrikaa akkasumas Itoophiyaan karaa guddinaatti akka deemtu godhuu keessatti sochii adda addaa godhuudhaan gahee isaanii gumaachuu ni dandayu. Kun egaa guddina Afrikaatis akkasumas Itoophiyaatis carraa bal'aa uume jechuudha. Dr. Rattaa Dhugumaa Yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaa seenaa akkasumas immoo barsiisaa Haayiluu Galaanaa Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa seenaa yaada bal'aa nuuf kennitaniif guddaa galatooma ulfaadha. Baay'ee galatooma. Galatoo. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin gaaddisa waloo keenyaarraaf qopheeffanne kana fakkaata. Qophiilee ETV Afaan Oromoo afaan waliin turtii gaarii qabaadha.